nama illee fuudhee mana yaalaa achitti illee biyya ollatti illee nama gargaaraa ture. Nama Oromootti kanuma ta'e abbaa fedhee waa ta'u nama ta'e nama gargaaraa ture yaadataan. Biyya hambatti illee nama sodaa hin qabne jechuudha. Onneen isaa onnee leencaati. Namni dachee kanarratti yoo dhalatu sabaaf ta'a yookaan biyyaaf yookaan immoo ofii isaatiif. Gariin immoo ofumaaf dhalatanii ofumaaf deebi'anii du'u. Namoonni ofii isaaniitiif qofa dhalatan jireenya hiika hin qabne jiraatanii lubbuu baatanii lubbuu isaanii dhabanii dhumarratti du'a hiika tokkollee hin qabne du'u. Qabaachuu fi dhabuun madaallii dhala namaa lafa kanarraa ta'ullee qabeessi qabeenya isaa fudhatee du'e tokkollee hin jiru. Kanaaf namoota baay'ee qaban keessaa muraasni waan qaban saba isaaniif, waan qaban dhala isaaniitiif, waan qaban immoo gootaaf dabarsu. Qabeenyi inni maasii horate kun irra guddaan isaa 175 qabeenya biyya alaatti dhufeen nama hedduu smartiidha, biyya alaa kanatti beekamaadha, hojjetaa beekamaadha. Birree achirraa fide biyya kanatti fidee investi godhu uummata isaa lafa isaa kanarratti investi godhuun uummataa fi bu'aa qabaaf. At least namni 2,000 ol hojiirra jira sababa yaadaatiin osoo inni dhufne namni kun humni lamee kun hojii kana hin qaban jeetiin yaada maaliif hojii biraa rabbi kan danda'eef garuu carraa kana banee jira kun waan guddaadha. Inni dhugaan badhaasa lammiitiin badhaasa yeroo fi barri hin jijjiirre kan du'a nama oolchuu waaqaa gaditti sabboonummaan aantummaan namaa fi sabaaf dhaabbachuun madaalama. Arjoomina isaa gaaromina isaa hal rabbiin akka badhaasa rabbiin naaf khannatiin akka ilma khiyyaati. Rakkoo beekuuf rakkatanii arguun duruu jira. Garuummoo rakkoo namaa beekuudhaaf rakkachuun dirqama miti. Namni goota gargaaru ofumaafuu gootaa. Gargaarsi gootaa immoo badhaasaa. Goonni hin gargaaramu ni badhaafama malee kan nama badhaasu immoo abdii sabaati. Gaachana boruu. Nama rakkatee rakkoo oolchuun barnootaan hin dhufu. Hin baratamus aantummaa fi gaarummaadhaan. Gaarummaan immoo badhaasaa kennaa guddaa waaqni namoota muraasaaf hedduu keessaa filatee kenneedha. Arjaadha. Rabbi immoo gaafatti bitaan kennu mirgi laaluun qabuudha. Inni illee waan godheen nama of leellisuu miti. Guyyaa tokko akkana godhee gaafa inni haasa'u dhaga'ee hin beeku. Wanta godhee wanta baay'ee inni baatte ta'een waan guddaa san godhee garuu akka waan guddaa godhe ta'u akka waan xiqqaa godhetti illee haasa'u. Kanaaf rabbi kanaaf isa eebbi sanatti fakkaata. Gootaa fi hayyuu dhugaa qabsaa Oromoo akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa gaafa inni boqote gootummaa isaatiin awwaaluun gargaarsa dhalootaa miti dirqama Oromooti. Yoo goonni kufee kan Oromoo bakka bu'ee wabii sabaa ta'u immoo kan akka yaadataa Junaddii fa'aati. Namni naannoo isaatti hiiroo qaba. Fakkeenyaaf naannoo kana ol kuttee Taaddasa Birruu jira, Baaruu Tumsaa jira, Waaqoo Guutuu jira, Garasuu fa'aa jira, Agariituu Lufaa jira. Amma naannoo keenyattis nuti namoota nuti qabsoorraa barannee jira. Ammattaqii fa'aa, Elemoo Qilxuu fa'aa, Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa, Abdii Qophee fa'aa uummata kanaatti nu barsiisee jechuudha. Amma fakkeenyaaf wanni guddaan ammaas hedduu garaa kiyya keessa inni itti seenuu danda'e nuti qabsoo uummata Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaa nu barsiise. Kanuma dhugaa. Obboleessi kiyya hangafni gaara keessa isaa wajji ture ni du'e hayyuu janiin gaafa hayyuun nu biraa deemu nuti ijoollee turre. Gaafa gaara galan jechuu gaara sanitti. Naannoo sanitti Jaarraa Abbaa Gadaa hedduu diinaan falmeeti. Diina gubbaa ka dargii gubbaa firraa gadhawaa ka Somaaleen maas achi gadhawaa iddoo tanatti waan akkasii keessa turanii ijoollummaadhaan qabsoo bilisummaa uummata Oromoo dhiiga nu qaadhimte jechuudha. Namni naannoo keenyaa akkas dhiiguma isaa keessa jira wanni bilisummaa kun jechuudha. Jaarraa Abbaa Gadaa jechuun Oromummaa jechuudha mootummaan isaatu. Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa walirra bitaa tolu Rabbi rahmataa godhuu fi anaaf akka muktaaritti personally beekumsa addaa qabaaf jaarraa kana. Daa'imummaa keerraa ka'ee hagoo umriin koo 16-17 itti dhiheenyaan yeroo takka fa'aa ji'a sadiif naannoo inni jiraatu jijjiiradheera. Qabsoo alatti qabsoo nu barsiisuu alatti
أمة سبق أنا قبصة وأردتي أنا نما أداتي نما كان يرو إني بيجي بوقته نمني بيروك واس لاسوني بوتون قالوا قبله ديمي يرو بيسوق كربشان ديما جرو يرو بيتي نجراتو أوروبان نموت بيجي كثير ترنستي فايتياد بس كيس تشوف فرته لكن يرو بيجي كنا كيس تسكبين نجرة موتومان جارا وجولدا بقبضسون بيجي كنا بوجتو harka darbee jeenu maadhaan pileenii keessee biyya kana galchee bakka itti qabsaa'e bakka itti qabsoo eegalee bakka itti dhalatetti achi deebisee awwaaluudhaaf kun waan cufa godhuu qabnu waan hundaa fedhateef nama addaatti jeetiin fedhatu. Uummata Oromoo biratti galata guddaa akka inni qabaatu kan godhu sooressa jaarraa abbaa gadaadhaa biyya alaatii fuudhee reeffesaa biyyatti galchuun ummata Oromoo biratti yaadataadhaaf kabajaa addaa kenna jeetiin yaadaa. Really nama arjaa maaliif hin arjaa jaa waa hedduu arjummaa isaa agarsiiftuu jira lamaa sadiin dubbachuu barbaada. Yogguu Dr. Paul Baxter nama Ingilizii nama yoggaa 50 ummata Oromoo irratti qorannoo godhee dura Booranaan eegalee yogguu inni guyyaa awwaalcha isaa nama hedduu nama keenya ka Brighton jiru ka London jiru ka gamaa gamana makiinaa hireessee fuudhee achi geessee gaafa isa awwaalan nama faranjirra nama Oromoo hedduu ture. Tana eenyurraa hin dhagaha jaarsi Dr. Paul Baxter nama barsiisaa ture nama Oromoo hedduu jaalatu ture awwaalchi isaa kabajaan akka ta'u ka godhe isa. Yeroo namni hundi sodaatutti sooressa jaarraa abbaa gadaa yeroo inni addunyaa kanarraa boqatetti Yemen dhaqee horii isaatiin baasii isaatiin qaama isaanii fuudhee Oromeetti awwaalamuu qaba jee nama biyya kana fide nama jeeyina nama murata waan itti kee namarraa dhaabbatu. Jaarraa dhufee akkan bakka dhaloota isaatti boqotu godhe bakka dhaloota isaa qofaa miti bakka inni itti qabsoo godhetti deebi'ee akka inni boqotu taasise. Eenyu namni qoma dhaawatee ol ka'ee ni jirra jee nama biraan agarree nuti mucaa kana malee. Mucaan kun ka'eeti asii xayyaaraan Yemeniin kaaniin achi reefka sooressa keenyaa nu fidee asitti Finfinnee tanatti wal qunnamne yeroo san warri yaadi kun haala hamaa deemaa jira. Gaafa isa galchu warra Haayilaandiin tumee jira warra maallaqa irraa fudhatee jira. San hunda keessa qaxxaamuree murannoodhaan bakkatti dhalate galchee sooressa abbaa gadaa awwaalee jechuudha. Jaarraan nama qabsoo Oromoo amata 50 ol qabsoo Oromoo keessatti dabarse. Nama 1967 waaqoo guutuu wayyi lola baalee keessa ture booda qabsoo bilisummaa Oromoo Hararitti ka dura eegale isa jaarraan booda dhukkubsateeti biyya Yemen jira. Yogguu inni dhukkubsatu gargaaree akka fayyu tokko ka godhe isa. San bira dabree gama boodatti amata 9 dura yogguu jaarraan du'u yogguu inni boqotu Muraad namni kun kennaa ummata keenyaati neencaa nama qabsoo Oromoo irratti umrii isaa dabarse Yemen keessatti awwaalamuun qabu jedhee maallaqa isaatiin xayyaaraan reefka isaa fuusisee Finfinnee achirraa xayyaarumaan Dirree Dhawaa geessanii achirraa makiinaan watar bakka inni itti dhalate achitti ummata keenya keessatti awwaalame. Laal Yemenitti odoo awwaalame namni yaadatu hin jiru. Har'aan tanaas hegerees jaarraan nama irraanfatamuun hin taane. Watariin jiraan halkan sana. Naddawalee amma London irraa hin ka'ee deemuu deema. Yemen ogaa dhaqee siif hin dawwala harame awwaalamee ganaan boon. Nuyi awwal dhageenyu jee achirraa London irraa hin dawwalee ogaa kana
calanqoonii didanii wataree awwaalama jedhanii wataree alkoo riipoortii taqabballee akkasi geessine. Nama kana gaa taarika inni obboleeyyan isaatii fi adeera jaarraa abbaa gadaa. Inni oluun beeku amma ni falmate taarika biyyaa dalagee. Osoo silaa yaataan yuunii diireef ka sooressi jaarraa abbaa gadaa as fiduu baate uummanni Oromoo awwaalame sadarkaatti awwaalame jechuun maaliif qabsoon uummata Oromoodha? Yoo qabsoon inni manaa beesuun har'a galma geesse galma isiin har'a abaqaalli isaa har'a abaqaalee jira. Uummanni Oromoodha qabsoon uumma jaarraa sooressi jaarraa odaa horii turen lubbuu nama baay'een maqaa isaatiin ittiin dhabamaa ture sun har'a silaa awwaalamtee ture jechuudha. Seenaa Oromoo biratti mataa qabattee turte Oromoon. Nama kana qe'ee nuti bakka nuufi gadda keenya akka obsuu nu godha. Akka waan bilisummaatti ilaaleen gaafa sana guyyaa sana. Galmi inni beeku sun akka waan galeetti reefi isaa galuu osoo hin ta'in galmi kan nu galeense kan bilisummeessee beeku. Kun hundi isaan yaadataadha. Biyyatti deebi'ee reefi isaa awwaalamuun waan guddaa tokko ture jechaadha. Kana gochuun immoo qabeenya barbaada. Namni keenya yeroo waan baay'ee dubbannu kuni waan sana bakkaan ga'uu irratti baay'ee rakkina qabna. Harkifanna jechaadha. Jaalli kun dura bu'ee of dhiyeessee waanuma mataa isaatii harkaa qabuun namni kun kabajaadhaan biyya isaatti deebi'ee bakkaan dhuura isaatti akka inni awwaala argatu gochuudhaan tarkaanfii guddaa fudhate jechaadha. Dhugaan sitti maa kuni anaan eenyummaa yaadataa akkan caalaatti baru akkan immoo umrii isaa fi gocha isaa kanaa wajjin kabajaa kennuuf na godhe jechaadha. Maal taatu jaarraan birriin walitti bu'ee biyya faranjii irraa walitti dhufee akka awwaalamu gochuuf yeroo sun fudhatuu fi du'uus amrii ta'uusaa wajjin immoo yeroon amantiinsaa awwaala isaatiifuu hayyamu waliin fudhatu ture jechaadha. Kanaaf carraan inni qabu biyya qabsaa'eef uummata qabsaa'eef keessa itoo hin ta'in biyya alaa takkuma nama tokkootti dhabrii argachuu qofaa ture jechaadha. Kanaaf yaadataan kanarratti qooda guddaa qooda yoomuu akka nam tokkootti yoomuu hin irraanfanne Oromoonis irraanfatuu hin qabne ittiin fudhadha siin jechuuf hin jedhu. Galaan sabaan nyaatamuun irboon gootaa sinaalamuun kan gootaa awwaalu gootaam kan saba isaa gaachan immoo sabboonaadhaam sabboonaan immoo dhaabaa fi dagalee sabaatiin goota in gargaaranii ni badhaasuun kan goonni badhaafamuuf ammoo goonni biraa akka dhalatuufi namni sabaaf dhalate na argaa hin beekuun ofiif nama arga malee namni sadaqaaf dhalate sadoon beekuun kanaaf namaaf dhaabbataa kanaaf rabbittis dhiyaataa namni kennaa baree harkisaa dheeraadhaan dheerachaas bulaam. Gaafa uummanni keenya Sumaalirraa buqqa'usan waa'ee gargaarsaa mari'achuudhaaf gaafa jennu akkaataa itti deemnu gaafa mari'achuudhaaf jennu akka tasaa ta'ee manuma kiyya qamar wajjin dhufan. Inni yaadataa dheedee qamarratti sarpiraayiziin ta'e. Namni tokko isaaf nama ta'uun qoftiin gayaadha. San biratti ida'ee immoo Oromoo ta'uun isaaf gayaadha. Yaadataan yoo dhugumaan keenye namummaa isaa parsonaalitii isaa akkasitti ilaalte nama guddoo of mul'isu miti. Nama guddoos immoo waan qabuun aadatu tokko miti. Nama waa qabeenyarraa Oromoof jaalala tokko qabu gara onnee isaa keessatti jaalala qabuu fi amma isaa danda'ametti gargaaruudhaaf maddii dhaabbatee waa godhu. Irra caalaa immoo sabboonaadha. Oromoota naannoo sanaa naannoo kana jedheen qoodu. Dureessummaa isaa qofa qabatee kan rakkate akkuma gargaaruun biyya isaafis wabii yoo ta'ee dureessummaan isaa biyya walgaam nama biyya qabutu biyyoo qabaam biyyaa fi biyya abbaa ofii eeggachuudhaaf ammoo waan qabanirraa waan daldalanirraa gibira kaffaluun biyya ofiifiif dhaabbachuun guddummaadhaan
guddummaan biyyaan guddummaan lammii fi biyyaaf seeraan gibira kaffaluudhaan gibira kaffaluun sagalee waamicha biyya ofiif dafanii owwaachuudhaan obbo Yaadataa Juneeddiinis gibira bara 2013 hanga 2014tti Itoophiyaarraa daldalaa fi abbaa qabeenyaa gibira seeraan kaffaluudhaan Itoophiyaarraa dhaabbata midhaan nyaataa addunyaatti taanuudhaan waggaatti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 fi miiliyoona 11 fi 100 fi 73 fi 793 kaffaluudhaan sadarkaa lammaffaadhaan kanaaf namni gibira seeraan kaffalu biyya isaatiif wabiidhaan hambaadhasiin. Obbo Yaadataa Juneeddiin nama dhugaadhaan artistoota Oromoodhaaf qabsaa'ota Oromoodhaaf dhugaa Oromoodhaaf akkasumas illee dirqama isaanirraa eegamu mootummaadhaaf kan akka gibiraa kaffaluudhaan dhugaa faqa jiruun kan adeeman keessaa isaan tokko jedhee yaada. Akkasumas immoo jireenya hawaasummaa ani hanga ammaatti badhe keessatti nama dhugaa hiyyeessotaaf dhaabatan artistoota keenya artistoota Oromoo duuba dhaabachuudhaan gargaaruudhaan gorsuudhaan akkasumas immoo qabeenyaan illee duuba dhaabachuudhaan ispoonsera garaagaraa ta'uudhaan gargaaraa jiranii fi kan bukkee dhaabbatanidha. Fuulli isaa tokkuma kalees iftaanis arras gaafa agartu kanuma haasa'a. Akkaataan inni approach godhu asmaaleen isii kennu kabajni inni isii kennu tokkuma amalli isaa. Kanaaf kana yoo wajjin uumamtee rabbi isii kenne malee waan barattee fiddullee miti. Amantiidhaan nama Oromoo addan baasu, kutaan nama Oromoo addan baasu, naannoodhaan nama Oromoo addan baasu. Nama waan guddoo hogguu yaadu fuula dura. Bakka taa'u hundatti waan guddoo yaata, waan guddoo mataa isaatiif yaada, saba kanaaf yaada jechuudha. Tuulummaan qabu akka namaatti akka abbaa qabeenyaatti abbootiin qabeenyaa adda tokko gaafa garaaltu iddoo fa'aa filatu iddoo filatu nama akkasumatti bakka simple life jiraatu kan ammoo kan carraa argatanitti fakkaata iddoon dhaloota isaaf carraa kana isaa kenneera aadaa kana akka inni guddifatu isa godheera namooti bakka nama karaarra deemuun addaa miti gaafa laaltu. Hojiinsaa garuu hojiinsaa hojii guddaa hojjeta artistoota keenya sirriitti gargaaraa nama rakkateef marifatu. Jireenya laafa jiraata beektaa bakki inni rafuu fadhuuf bakki inni rafuu fadhu adda adda. Oromoo bira galata guddaa qabaachuu odoon ta'in akka ilma sabaatitti Oromoo bira fudhatamuu qaba. If he puts something in his mind, he has to succeed. And I think through time he was able to learn that if he decides to do something and it doesn't seem like it's working, he forgets it and moves to the next one. Kunni biyya irra jiraachuuf hin dhalatu biyya ofirra jiraachisuuf malee Yaadataa Juneeddiinis kanaaf biyya irra hin jiraanne biyyatu isarra jiraate malee saba isaarras hin jiraanne sabatu isaan isatti jiraate malee. Yaadataatiin ani nama lubbuu naaf kannetti kan hammoo nama bakka maallaqaatii fi qabeenyaaf qalqala lubbuu nama naa kanneetti ilaala. Dachii tana durbaa labbaata afaan kanan dubbanneetu salliixa qotachuu ture. Salliixa. Nuti warra salliixa sana haamu warri keenya warra facaasu. Arra dirreessan gubbaa dhufnee maqaa mucaa kanaatiin qubannee manneen kana fakkaatu. Namni afaanin an dubbatu kun dubbatu jaaru jira. Tola nama keetii oguu agarte areeda akkanatti filata jedhan namni. Hamtuu nama isaa guudha rifeensa mataa ifoo'aa jedhan. Namni karaa kana darbu cufa akkana areeda isaa akkana godhaati. Bar gurbaa kun abaluu guujaan hangan takka gabbachaa dabarraa bar haruma kanaawu. Namni isarraa laallatu yoo isa jala deeme magaalaan tun ni jijjiiramti. Biyya Oromiyaa tun illee ni jijjiiramti. Itoophiyaa illee ni jijjiiramti jenna. Maaliif namni tokko namni karoora qabaatee nama dhugaa kana jala deeme waanuma mul'isa. Akkasii jalaani guddinni dhufa jechuudha. Nama inni yaada kenneef meeqa addachii biyya natti abbaa ta'e. Hissummaan qabu tanaani lubbuutii yaafinsiim. Hojii fedha. Hojii fedheeti. Hojii ummata fedha. Eega hojii fedhe ummata fedha hizaabarra ummata fedha. Hojii tana ummata malee hojii waan hin taaneef hizaabarra ummata kana fedha. Ummata fitti maxxansa ummataaf tola. Qamisa lama yoo qabaatu tokko baafatee
hiriyaaf kana ture. Jaarsi yoo arke goreetti gargaaree galchee ture akka mana isaa deemee. Rakkataan barataan yoo amma namni magaalaa kana keessaa mana qaban beektee isaan namni naannoo kanaa bakka biraatti yoo ta'e yoo dhufe isa biratti gora jechuudha. Inni haa qabu hireeti waan maatii isaa kannaniif akkasitti jiraachisaa ture. Mana barnootaa kana keessaayis shoora qaba. Maraataa miskiina Abdallaa Tasmoo jedhamu jira. Baatitti dooraala 50 ergee fi akka inni ittiin jiraatu godha. Faawundeeshinii jaarraa abbaa gadaa jedhamee san keessatti illee akka gaarii shoora guddaa taphatee jira. Namni an abdadhu firrilleen na biraa dhabamanii kasaaraa guddoon narra geesse isumaan na cinaa dhaabbate. Artistii keenya beekamaa Hacaaluu Hundeessaadha. Biyya irraa salphisu makiinaa jalqabaa namni laateef isa artistiin keenya jabaan kun akkamiin miilaan deema jee. Anaa fi yaadataan akka ilma hangafaatti ilaala. Fakkiidhaaf dhugaa jirtu yoo lafaa kaa'e istirookiin na dha'e asitti istirook na dha'e oduu Ali Birraa wallaanaa jiru qabeenya isaa narra dhangalaasee akkaan fayyee dhaabbadhee deemu kana godhe yaadataadha jechuudha. Yaadataa jechuun jiruu artistoota Oromoodhaati. Gargaarsi isaa hadu'ees jiraatees hundaa bira gaaffata. Akka amma biyya qabsaa'eef uummata qabsaa'eef keessa itoo ta'in biyya alaa takkuma nama tokkotti qabrii argachuu qofaa ture jechaadha. Kanaaf yaadataan kanarratti qooda guddaa qooda yoomuu akka nam tokkotti yoomuu irraanfanne Oromoonis irraanfatuu hin qabne ittiin fudhadha siin jechuuf hin jedhu. Galaansa sabaan nyaatamuun irboon gootaa sinaalamuun kan gootaa awwaalu gootaam kan saba isaa gaachan immoo sabboonaadhaam sabboonaan immoo dhaabaa fi dagalee sabaatiin goota in gargaaranii ni badhaasuun kan goonni badhaafamuuf ammoo goonni biraa akka dhalatuufi namni sabaaf dhalate na argaan beekuun ofiif nama arga malee namni sadaqaaf dhalate sadoon beekuun kanaaf namaaf dhaabbataa kanaaf rabbittis dhiyaataa namni kennaa baree harkisaa dheeraadhaan dheerachaas bulaam. Gaafa uummanni keenya Sumaalirraa buqqa'usan waa'ee gargaarsaa mari'achuudhaaf gaafa jennu akkaataa itti deemnu gaafa mari'achuudhaaf jennu akka tasaa ta'ee manuma kiyya qamar wajjin dhufan. Inni yaadataa dheedee qamarratti sarpiraayiziin ta'e. Namni tokko isaaf nama ta'uun qoftiin gayaadha. San biratti ida'ee immoo Oromoo ta'uun isaaf gayaadha. Yaadataan yoo dhugumaan keenye namummaa isaa parsonaalitii isaa akkasitti ilaalte nama guddoo of mul'isu miti. Nama guddoos immoo waan qabuun aadatu tokko miti. Nama waa qabeenyarraa Oromoof jaalala tokko qabu gara onnee isaa keessatti jaalala qabuu fi hamma isaa danda'ametti gargaaruudhaaf maddii dhaabbatee waa godhu. Irra caalaa immoo sabboonaadha. Oromoota naannoo sanaa naannoo kana jedheen qoodu. Weersi dureessummaa isaa qofa qabatee kan rakkate akkuma gargaaru biyya isaafis wabii yoo ta'ee dureessummaan isaa biyya walgaam nama biyya qabutu biyyoo qabaam biyyaa fi biyya abbaa ofii eeggachuudhaaf ammoo waan qabanirraa waan daldalanirraa gibira kaffaluun biyya ofiifiif dhaabbachuun guddummaadhaan guddummaan biyyaan guddummaan lammii fi biyyaaf seeraan gibira kaffaluudhaan gibira kaffaluun sagalee waamicha biyya ofiif dafanii owwaachuudhaan obbo Yaadataa Juneddiinis gibira bara 2013 hanga 2014tti Itoophiyaarraa daldalaa fi abbaa qabeenyaa gibira seeraan kaffaluudhaan Itoophiyaarraa dhaabbata midhaan nyaataa addunyaatti taanuudhaan waggaatti birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 500 fi miiliyoona 11 fi 100 fi 73 fi 793 kaffaluudhaan sadarkaa lammaffaadhaan kanaaf namni gibira seeraan kaffalu biyya isaatiif wabiidhaan ambaadhasiin. Obbo Yaadataa Juneddiin
nama dhugaadhaan artistoota Oromoodhaaf qabsaa'ota Oromoodhaaf dhugaa Oromoodhaaf akkasumas illee dirqama isaanirraa eegamu mootummaadhaaf kan akka kibiraa kaffaluudhaan dhugaa faqa jiruun kan adeeman keessaa isaan tokko jedhee yaada. Akkasumas immoo jireenya hawaasummaa ani hanga ammaatti badhe keessatti nama dhugaa hiyyeessotaaf dhaabatan artistoota keenya artistoota Oromoo duuba dhaabachuudhaan gargaaruudhaan gorsuudhaan akkasumas immoo qabeenyaan illee duuba dhaabachuudhaan ispoonsera garaagaraa ta'uudhaan gargaaraa jiranii fi kan bukkee dhaabbatanidha. Fuulli isaa tokkuma. Kalees iftaanis arras gaafa agartu kanuma haasa'a. Akkaataan inni approachii godhu asmaaliin inni sii kennu kabajni inni sii kennu tokkuma amalli isaa. Kanaaf kana yoo wajjin uumamtee rabbi sii kenne malee waan barattee fiddullee miti. Amantiidhaan nama Oromoo addan baasu, kutaan nama Oromoo addan baasu, naannoodhaan nama Oromoo addan baasu. Nama waan guddoo hogguu yaadu fuula dura. Bakka taa'u hundatti waan guddoo yaata, waan guddoo mataa isaatiif yaada saba kanaaf yaada jechuudha. Of tuulummaan qabu akka namaatti. Akka abbaa qabeenyaatti abbootiin qabeenyaa adda tokko gaafa ilaaltu iddoo fa'aa filatu iddoo filatu nama akkasumatti bakka simple life jiraatu na kanammoo kan carraa argatanitti fakkaata iddoon dhaloota isaaf carraa kana isaa kenneera aadaa kana akka inni guddifatu isa godheera namooti bakka nama karaarra deemu addaa miti gaafa ilaaltu hojiinsaa garuu hojiinsaa hojii guddaa hojjeta artistoota keenya sirriitti gargaaraa nama rakkateef marifatu. Jireenya laafa jiraata beektaa bakki inni rafuu fadhuuf bakki inni rafuu fadhu adda adda. Oromoo bira galata guddaa qabaachuu odoon ta'in akka ilma sabaatitti Oromoo bira fudhatamuu qaba. If he puts something in his mind, he has to succeed. And I think through time he was able to learn that if he decides to do something and it doesn't seem like it's working, he forgets it and moves to the next one. Inni biyya irra jiraachuuf hin dhalatuun biyya ofirra jiraachisuuf malee yaada isaa Junayddiinis kanaaf biyya irra hin jiraanneem biyyatu isarra jiraate malee saba isaarras hin jiraanneem sabatu isaan isatti jiraate malee. Yaada isaatiin ani nama lubbuu naaf kennite kan ammoo nama bakka maallaqaatii fi qabeenyaaf kana lubbuu nama naa kenneetti ilaala. Dachii tana dur baalabbaata afaan kanan dubbanneetu salliixa qotachuu ture. Salliixa. Nuti warra salliixa san haamu warri keenya. Warra facaasu. Arra dirreessan gubbaa dhufnee maqaa mucaa kanaatiin qubannee. Manneen kana fakkaatu. Namni afaanin an dubbatu kun dubbatu jaaru jira. Tola nama keetii oguu agarte areeda akkanatti filata jedhan namni. Hamtuu nama isaa guudha ga'u rifeensa mataa ifoo jaata. Namni karaa kana darbu cufa akkana areeda isaa akkana godhaate. Bar gurbaan kun abaluu guudiyaan hangan takka gabbachaa dabarraa bar haruma kanaawu. Namni isarraa laallatu yoo isa jala deeme magaalaan tun ni jijjiiramti. Biyya Oromiyaa tun illee ni jijjiiramti. Itoophiyaan illee ni jijjiiramti jenna. Maaliif namni tokko namni karoora qabaatee nama dhugaa kana jala deeme waanuma mul'isa. Akkasii jalaan guddinni dhufa jechuudha. Nama inni yaada kenneef meeqa dachi biyya natti abbaa ta'e. Hissummaan qabu tanaani lubbuu xiyyaaf hin siime. Hojii fedha. Hojii fedheeti. Hojiirra ummata fedha. Eega hojii fedhe ummata fedha. Hizaabarra ummata fedha. Hojii tana ummata malee hojii waan hin taaneef hizaabarra ummata kana fedha. Ummata fitti maxxansa ummataaf tola. Qamisa lama yoo qabaatu tokko baafatee hiriyaaf kanna ture. Jaarsi yoo arke goreetti gargaaree galchee ture akka mana isaa deemee. Rakkataan barataan yoo amma namni magaalaa kana keessaa mana qaban beektee isaan namni naannoo kanaa bakka biraatti yoo ta'e yoo dhufe isa biratti gora jechuudha. Inni haa qabu hireeti waan maatii isaa kannaniif akkasitti jiraachisaa ture. Mana barnootaa kana keessaayis shoora qaba. Maraataa miskiina Abdallaa Tasmoo jedhamu jira. Baatitti dooraala 50 ergee fiite akka inni ittiin jiraatu godha. Faawundeeshinii ijaarraa abbaa gadaa jedhamee san keessatti illee akka gaarii shoora guddaa taphatee jira. Namni an abdadhu firrilleen
na biraa dhabamanii kasaaraa guddoon narra geesse isumaan na cinaa dhaabbate. Artistii keenya beekamaa Hacaaluu Hundeessaadha. Biyya irraa salphisu makiinaa jalqabaa namni laateef isa artistiin keenya jabaan kun akkamiin miilaan deema jee. Anaa fi yaadataan akka ilma hangafaatti ilaala. Fakkiidhaaf dhugaa jirtu yoo lafaa kaa'e istirookiin na dha'e an asitti istirook na dha'e oduu Ali Birraa wallaanaa jiru qabeenya isaa narra dhangalaasee akkaan fayyee dhaabbadhee deemu kana godhe yaadataadha jechuudha. Yaadataa jechuun jiruu artistoota Oromoodhaati. Gargaarsi isaa hadu'ees hajiraatees hundaa bira dhaabbata. Akka amma Adeeroo Mukhtaar Adeeroo artistii keenya biyya Ameerikaa keessa jiraachaa ture. Akkasitti isaa asii akka as deebi'u godhee asitti hojii akka uumuu danda'u. Hojii dhuunfaa godheetii fi waliin akkasitti akka hojjetu godha. Not because he helped me financially or helped us financially. He was so genuine from day one. And I cannot count from my 5 fingers how many times and how sincere he was to help us. Oromoon gidiraa siyaasaa mandheessa irratti ijaarratee ofirraa deeguudhaaf kutaa Oromiyaa hundarratti goota dura deemee loluuf goota daandii qabsoo fi lolaa banuuf kumaatamaan horateera. Urjii lola keessaa ta'anii kanneen kuffisanii kufanis lakkaa'amanii hanga hin dhumnetti mirga Oromoo irratti cichanii lubbuu isaanii sabaa fi biyyaa gadi oolchaniiru. Adeemsa qabsoo kana keessatti ammoo namoonni gama dinagdeetiin Oromoo fi Oromiyaa utubanii wal'aansoo siyaasaa kana Oromoo irraansan baakkuudhaan. Kanaaf ammoo Oromoon waliin hojjechuu caalaa waliin nyaachuu filataa dhufe. Kun ammoo dinagdee Oromoo eelchee egeree sabaa eeggattummaa keessa galchee. Wantoota ajaa'ibaa keessaa birrii wayii baankii irraa baasneeti waan moocii kana godhanneenna yoo gabbaanu yaadii jijjiiree ol deebi'e birrii biraa baasimas kana maaliif baastaa jennaani horii rabbiin nu kanneeti miskiinni aan hojii nyaatu jedhe kuni ka hiyyeessaa kanninu jedhee deemsa wantoota akkasii namni biyya sana gargaara waan qaburaa gargaara garuu baankii dhaabbatee birrii baasee miskiinaaf hin hirajeen deemnu. Biyyatti bilisoomus garbumaam hanga nama qawwee rasaasa hin qabnee baatuutiin. Diinagdee irratti bobba'uu qabna immoo namni hiyyeessii oggu takka illee bilisa yoo ta'es bilisaa miti gabruma namummaa isa ergata. Jaalachuun nama biraa jibbuu miti. Saba ofii jaalachuun saba biraas jibbuu miti. Oromoon waliin nyaachuu ni beeka yeroo hedduu. Oromoon waliin hojjechuu hin beeku immoo waliin nyaachuu irra immoo waliin hojjechuutu gaarii akkatti waliin hojjennu abarruudha. Wanniin ani akka addaatti yaadataa jaaladhuuf yaadataa maallaqa inni namaa godhuu fi maallaqa naa godheef kana kanaami. Oromummaa irratti hundaa'ee waa godhuuf namni saba isaatti yaadoodu ni jaaladhan abbaa fedhe utaanaan sabuma fedhe yoo ta'u nama saba isaatti yaadoodu ni jaaladhan. Namni barachuudhaaf dhalatee hanga lubbuun isaa jiruttuma barataa. Namni nama gargaarsaaf dhalates akkasuma. Namni kophaa nyaachuu baree ofuu dhokatee nyaataa. Kan nama faana nyaachuudhaaf dhalate ammoo akka waraabessaa yoosee qomoo isaatti waammatee waliin nyaataa. Nama agartee ofii isaatiif qullii yaadu otoo hin taane nama hundumaaf yaadee arjaas ta'ee. Very generous and he means what he says. He doesn't say something that he cannot do. Umriidhaan illee xiqqaa yoo ta'e jaboo kan namoota isaa jaalatu kabajuu innis nama kabajaa guddaa namaafis qaba isaafis qabna. Yaadataan nama mataa isaatii carraaquu miti.
nama sabaaf carraaqu. Hujuma mataa isaatiin godhuu danda'u anaafisiif kaanis kaasee itti yaama. Akka involve godhu fe akka namni biraa argatu fedha jechuudha. Ni gargaara, ni dhiiba, kara agarsiisa, deemu jaadha. Isa keessaa akka dhufu godha. Humna si keessa jirtu sana akka ati itti fayyadamtu godha oggaa sirratti arga. Yoo dadhabaa taate si gargaara. Abbaa keenya yoo jenne irra nu wayya. Jechuun akkaataa ilaalcha isaanii yoo ilaalle hojii gadi jedhanii hundumaa bakka jiru hundumaa gita hojii hundumaatti nama kabajuutiin hojjettoota isaanii hundumaa akka dhala isaaniitti bira dhaabbachuudhaan gargaaruudhaan akkasumas immoo gita hojii irratti dogoggora jiru hundumaa waliin furuudhaan kan nu wajjin hojjetaa jiranii abbaan keenya gaafa ni waa balleessine akkuma nu deebisutti isaanis immoo wanta jiru hundumaa nu hubachiisuudhaan nu barsiisuudhaan nu gorsuudhaan nu bira dhaabbatanii walii wajjin hojjechaa jirra jechuudha. Yaadataani nama umrii isaatiin dargaggeessa yaada isaatiin garuu nama sammuu isaa keessa areedaa fi jaarsa tokkooti. Amalli isaas yoo ta'e nama gaarii tokko, nama bashaasha tokko, nama wajjin wal qunnamee walii galuu danda'udha. Walii galuu qofaa miti nama rakkoo namaas dhaga'ee furmaata arguuf tattaafatudha jechaadha. Kanaanis hojii isaa keessatti milkaa'ee jechaadha. Caalaatti immoo waan hojjetu hundaa irratti iyyuu dhaabbii qabatee murannoon hojjeta. Hundeessa dhaabbata kanaa haa ta'uyyuu malee jechuudha obbo Yaadataan hojjettoota isaatiif faayidaa adda addaa koomishinii Hessaabuu ayyaana waggaatti waan jechuu inna bakka akka hojjetaa isaatti ta'uu hin taane akka maatii isaatti dhanna hojiin jiraachaa jirnu. Waa'ee real estate keessa ammaan tana isumaan nu naqe. Ani ammaan tana sirba malee waan hedduu wanni hin jiru. Nama biraallee dhaabbataan namni ammaan tana isaa dalagu nama 450 ol faani ta'a. Kan guyyaa dalagu 1000 ol faani ta'a jechuudha. Kuni ijoolluma saba keenyaati irra guddinaan jechuudha. Brighton Motors damiilee adda addaa kan qabuun beekamaa. Inni kaanis damiilee isaa keessaa kan tokko kan argamu magaalaa Adaamaa iddoo Boolee waan gaariitti argama. Inni kaan kan lammadaa immoo magaalaa Dirreedawaa iddoo Saabiyaanitti argama. Brighton Motors konkolaattota adda addaa fiduudhaan beekama. Konkolaattota irra dabrees maashinarii konistirakshinii kan akka ekskaavaatar, looder, buldoozar fi kan akka daamtiraak kana fiduun beekama. Brighton Motors hojiilee adda addaa hojii dhabdootaaf uumuudhaan beekama. Abbaan qabeenyaa Brighton Motors obbo Yaadataa Dineegii namoota hojii hin qabne hojii dhabdoota dargaggeessa hojii dhabdoota meeqaaf hojii carraa hojii uumuudhaan asittis uumama argatiin nama 10 ol if carraa hojii uumanii. Hojiin keenya akkuma argitanitti Brighton Dirreedawaa irraas ni qaba, Adaamaa irraas ni qaba. Hojii kana bara 2019 akka faranjiitti jalqabne rakkoo hedduu keessa kunne akkuma gibbii sana ilaalaa jirtanitti ijaaraa jirra manneen amma yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti xumura jennee jajjabaannee itti jirra. Mana kaarii 200, 250, 300 irratti ijaaraa jirra. Akka humniti namaa dandeessutti akka bitatan kan jedhuuf rakkina manneenii kan Adaamaa keessa jirullee hir'isuudhaaf ciminaan hojjechaa jirra. Kanaaf gamoolillee commercial building karaa karatti aanuratti akka ajaa'ibatti dalagaa jirra. Maaddiyaa ijaaraa jirra. Paarkingii makiinaa qabna, makiinaa alaa galchaa jirra. Maaddiyaan keenyas yeroo gabaabatti hojii jalqabuuf deema. Maashinoota fi makiinoonni ajajamanii jiran. Saayitii ganda hangaa turratti akkanumatti riisteetii ijaaraa jirra. Sunilleen xumurarra gahee jira. Walumaan xumura jenneeti karoorfannee deemaa jirra. Isa hunda walumaan ni xumura jennee karoora keenya irratti deemaa jirra. Yoo rabbi jedhee xumurra. Dirreedawatti illee akkanumatti riisteetii ijaaraa jirra. Yoo rabbi jedhee isaan kana hunda ciminaan hojjechaa jirra. Waan itti ka'e san hanga bakkaan gahutti irraan dhaabbatu. Dantaa mataa keetiitti yaadataan tasaa caalaa fudhatee si caalaa si yaada. Isaas si yaadachiisa dantuu mataa keetii tanaa hojjechuudha. Hojii dhabdoota Oromoodhaatiif hojii uumuu keessatti roga duraa irratti argamaa jechuudha. Makiinota adda addaa waan biyya tanaaf faayidaa qabu alarraa kagalchu Yaadataadha jechuudha. Ameerikaa dhaqee dalagachuu danda'a, Ingiliis dhaqee dalagachuu danda'a, qabeenya kana bakkitti horate ala
qabeenya alatti horate kana walitti qabee dhufee hojii dhabdoota biyyattii tanaatiif hojii uumuu keessatti roga duraa irratti argama. Namni saba isaatiif dhalatee karaa lamaan namaaf tolaam takkaan icciitiidhaan takkaan immoo ifaan dhaabbatanii kan gargaaramanidha. Gariin immoo oolmaa isaaniitiif badhaafamuun. Arjummaan inni qabu bifa sadii tokko deeggarsa yookaan gargaarsa kanna. Inni kaan immoo namootaaf laata sadaqaa jedhanii naannoo baatti. Inni kaan namoota dhugaa gaafata godha. So wanneen kana keessatti kan icciti godhu qaba. Namoota harka qaqalleeyyii namootiin hin beekne kan lakkoofsaan guddaa ta'e keessaa naannootti dhalatetti warra dur inni sadoorra gaafa isaan turan inni beeku gaafa ijoollummaa isaa isaan kan hundoon irraanfatin irra deemee jireenya isaanii laalee fi gargaara jechuudha. Namni kennaa bare harki isaa dheeraadhaan dheerachaa bulasiin bahuunis galuunis kan isan dhimne obbo Yaadataa Juneddiin gara laafessi dhugaa saba isaatiif dhalate kun har'a dureessa Oromoo abbaa kaampaanota hedduutiin Brighton Real Estate, Brighton Trading Import and Export, warshaa zayita nyaataa, buufanni boba'aa yeroo dhiyoottee galuu dhaabbilee gurguddoo dureessa Oromoo obbo Yaadataa Juneddiin. Oromiyaa kana keessa naannoo baay'ee keessa hojii qaba. Dabuubillee hawaasaa qaba. Ani kiriin itti ilaalu amma Adaamaa irratti mana 150 olii muka ijaaramaa jiru. Kanneen dhumanis jiru, maaddiyaaleen jiru, Finfinnee irratti akkasumas diilarri makiinaataa jiru, waajjiraan heerkuwaartariin waajjirri guddaan kaampaanii kanaa achi Finfinneedha. Kasasa faana Direedaawaadha. Direedaawa jechuun bakka ijoo irratti moola magaalaan Direedaawa guutuun suuqiilee sichi galchuu dandeessu. Godhaa jira. Uummata Oromootiif carraa guddaadhaan jira. Uummanni Oromoodhaa akkuma inni qabeenya kana qabeenya isaaniitii beekutti Oromoolleen qabeenyi yaadataadhaa qabeenya keenya ji'ee fudhachuun yooniif akkasii fudhate ji'eetiin amana. Namooti akka saaqa hedduun barbaachisa Oromiyaa keessatti biyya guddaa qabna hojjannee akkasitti jijjiirama guddaa finnee uummata keenya biras dhaabbannee rakkoo keessas uummata keenya baasnee hojii babal'aa bannee warshaadhaan isaaf waan hawwatu jira. Waan hojjete kana maallaqa inni hojjete biyya alaatiif fidu kana import export irra caalaa hojjetan beekan hojii biraa qabu beeku biyya kana keessatti investimentii dheedsii akkaataan tattaafachuu nan laala bakka tokko tokkotti. Kanaaf wagaa milkaa'ee waan inni yaadu sun milkaa'ee fi biyya keenya keessatti hojii dhabiinsa kana balleessuu irratti akka inni hirmaatu obbolummaatti hima. Yeroo gabaabduu keessatti faabrikaa zeetaa tanama 5,500 hojjechiiftuu ammaan tana gadhaabaa jira. Kana keessaas gaa nama 5,500 yoo hojii baase nama san jalatti nama meeqaa jira laali kaan ilmaan isaa barsiifata. Iskoolaarallee ijoollee ciccimtuu barnootatti cimaatiif yeroo adda addaa bakka adda addaa kennaa jira. Sanillee akkaan hubadhetti amata dhufutti ol wayyeessee ijoollee jiiniyees taate tana ijoollee sammuun isaanii ciccimtuudha. Bakka adda addaatti yeroo adda addaatti walitti guuranii akkasitti ispoonsara godhuufaa yaada already jalqabee jira. Sanillee itti fufaa jira. Piroojeektiin Brighton Real Estate kun haaromsa magaalaa Dirreedawaa jennee ilaalla akkas jennee fudhanna nuti. Maaliif magaalaan kun magaalaa umurii dheeraa qabdu iddoo gabayaa siitii fi bakka jireenya namaatti solaalte manneen duratti manneen dudullooman kana jira bakki giddugalli gabaattis akkasuma. Piroojeektiin kun magaalaa tana keessatti piroojeektii haaromsa Dirreedawaa jennee fudhanna. Dirreedawaa keessa piroojeektiin guddaan akkana ammaan duras hojjetamee sin beeku agarrees dhageenyee sin beeku. Piroojeektiin kun guddaan isaa Dirreedawaa keessa hanga ammaa ka duraa kanadha. Waan kanu ta'eef gizee kun dhume actually buildingin kun mixed building dha. Hanga floorii lammaffaa irratti shoppiidha. Sanaachi immoo namatti jiraata. Waan san ta'eef waan guddaa ta'eef kaartaan bakka kunis darajaa andi jedhama. Sadarkaa tokkoffaadha kaartaan kun bakki kun waan san ta'eef dalagaa hedduutiif nama hedduutiif dalagaa gaarii hiree uumee jira. Ganda kanas akka Dirreedawaa ganda kanattis ganda bareedaa godhaa. Infrastructure kanas ganda kana keessa jirus barichee gandaas ni tolcha dalagaa hedduu nama hedduutiifis ni uuma jennee annaat. Namni jabaatee hojjete
sabaa fi ofii isaa bira dabree maatii isaa bira dabree sabaa fi biyyaaf illee bu'aa guddoo akka buusuu danda'uun kan namni hubachuu qabu. Dhugatti Oromoof dhaabbatee beekna. Sabaa fi sablammootaaf dhaabbatee beekna. Oromoon bari abbaa garaatiimi. If qofaaf odoo hin ta'in saba isaan keessa jiru. Oromoonni kan laalatu. Dinagdee alatti horate walitti qabee biyya galchee dhaloota biyyaatiif hojii banuu alatti fakkeenyaaf Adaamaa keessatti riil isteetiin inni ijaaraa jiru Dirree Dhawaadhatti hojiin inni hojjechaa jiru nama 60,000 hojii banee carraa hojiidhaa banee akka if danda'anii jiraatan godhee yaadatan. My advice for anybody else or the youngsters like him or even the younger generations who are coming is to follow this path, like where Murad started and where he is now. Dargaggoota keenya hojii barsiisin jedha. Arjaa waan ta'eef nama hedduu gargaara, nama hedduu cafiin kenna. Ijoolleen keenya immoo fudhatteetuma waan eeggataa kan taane ijoollee dargaggeessaa kan akka hojii barsiisee kan akka galataa hedduun akka nuu ba'u gorsa akka laatu ekspiriyaansii isaa eessarraa ka'ee eessa akka ga'e muuxannoo isaa oduu ijoollee tattaaffatu hedduu jira waan ta'eef isaan barsiisee harka qabuun beeka waan ta'eef oduu karaatti qajeelsee kan akka isaa baay'een nuu ba'ee beesseedha yaada. Ammallee rabbitti yaaduu fi abbaan qabeenyaa kan Oromoo kan biraalleen isarraa halaallatu akkasitti umriillee rabbi haa dheeressu sabaaf jiraataa ammallee sabaaf haa jiraatu haa barakatu haa dagaagu jennaa. Yaadataa keenya jabaadhu waan ati gootee waaqa sii kaffal namni sii kaffal hin danda'u kun immoo siif jabina ta'ee yaada waan akkasitti illee jaalattee yaadu rabbeeti waan ati gootee si bira dhaabbatee siif haa kaffalu waan ati Oromoodhaaf goote kanas yaa rabbi siif haa likkaa'u jedha kan biraan jedhu. Ilma sabaa jeetiin fudhaa jechuudha. Ilma abbaadhaati miti inni ilma sabaati. Maal hawwitaa fe'otte abbootii qabeenyaa addunyaa irratti beekaman biileenas Forbes irratti bahee nama argu keessaa tokko hidhee yaada gara fuulduraatti hawwii kiyyan isaa. My yadata, my son, you know, my boy, you will always be in my heart. And I can never say enough of you, and you know that. For sure you know that. I am your mother, I am your friend, I am everything to you, I think. And I appreciate and will never forget. The only thing that I can give back to you and your Adiro can give back to you is my sincere prayer that may God bless you and that you can have the strength and stamina to continue this job that you're doing. You're on the right path, my boy. I love you. Tifa managoda tiko furi yona khotamene isuma ibsu laf akali tibsu tu wananate hatiga yaadata jechaan nama dhugatti lafee isaa barbaadan jechuu dandeessa. Qophii kana isuma duubatti yaadanii yaadataan waan kana osoo quban qabaatin Muktaar Adeerootii fi Aadde Lilliin faa waan kana kurfeessu isaaniitti hedduun galatoomfadha. Maaliif akkanatti wal cinaa dhaabbatanii waan jabina irratti wal jajjabeessu laafina irratti immoo laafina jalaa akka wal baafnu wal jajjabeessuuf wal qeequunis akka jiru waan ta'ee jecha koree waan kana kurfeessitee Muktaar Adeerootii fi Aadde Lillii Toomaas hedduu galatoomaan isin jaaji. Dhagaa malkaa isaa haa godhuun jira. Dhagaa malkaa kana laallamu wajjin laga bu'a. Dadhabee sin qabu waa takka hin danda'u. Qoree gaddaa rabbi isaa haa godhuun jira. Tawaa takka hin cabsin. Ija hamtuu rabbi irraa haa qabu. Aboo ijji isa laalte cilee bishaan buuta rabbi haa godhuun jira. Kanaafuu gurbaa kana rabbi nu keessatti haa tursiisu. Ammallee tabaharii dorrobde isa biratti haa dhaltuun jaamoo. Haalli yaadataa Juneeddiinis ni fudhatamaan kaayyoon isaas galmanii gaam waruu dhalli Oromoo biiliyoonara addunyaa kanaa ta'am maaltu beekam.